irratti barateetti yaada keenya kabajaanii fudhata. Yaada amma asirratti aalimanillee sheenillee namni hundi fide kuni hundi gadi sii taratti yaadin yaada ni fudhataa hin dhageeffataa hunda dhageeffadha nam kanama hundaatu dhageeffadha ka irra gannaa liqinfamu ka irra gannaa taru waan mara dadhabeen bishaan irratti dhugaa hayxiini na dhoofti odoonillee hin liqimsaa jechuu waan naa himan kana keessa dirqama ka ta'e haqa ka ta'e giddiin ganna taraa jechuu sigalee hamturraa dhaabbatuun inna salaata tanaha anil munkari wal fahshaa yoo ibaadaa goonu salaataaf sooman ibaadan kenna yoo nurra jaalate anallee obboleeyyan kiyya hunda jechuun islaama warri taane hundinuu warri sirrii ibaadaa goona jennu salaanni kenna fi ibaadan teena yoo gootaa argatte munkararraa nu dhoogga odoo namnu nu dhoogin osoo daawwanuu nu dhoogin yoo ibaadan teena haqiiqatti rabbi nurraa jaalatee jedhee munkaraan dalaynu waan nama jibbisiisuun dalaynu waan nama mufachiisuun dalaynu kanaafu irra guddaa isin asitti argamtan kanaan ani waamichan isinii godhu imaana yaa rabbi kingi kennaa kennii jedha imaanni argamee dalagoon teena jaalatamnaan hadiis inna salaata tanhaa anil munkari wal fahshaa salaanni hamtuu fi munkararraa nama dhooga jechuudha yoo rabbi nurraa jaalate wana namaanaa isinii taadhu imaana fayyaanaa kadha amma asliin ganaa oo fedhe areeda kana haadii tooba kana lafa kaayi gaafa garii artistiin ganda kennaa qabnu sihi fakkeessi jedhu kun illee gadnan taru waan ta'eef inshallah ambarnoota irra jira yoo barsiisullee dadhabe barataa gaarii ta'ee fakkeenya ta'uu barbaada waan danda'e irrallee yoo waan biraatti dhabe sifa kiyya kana qabadhe akhlaaqa gaarii obboleeyyan kiyya kana gorsuu barbaada ani sirbillee nan fakkaatu sirballeen beeku warabbal kaabaa ol harkisee waan itti irratti godha jedhe sheer tokkokkii biraatti godhe achi irratti dalaga malee go'annoo keessa illee hin qaban dhugaa isinii jechi abuyaayyan jedhe sun dhugaan wallahi jawwaala kiyyoo na bira taanii fuudhannamuu hin laalaa jechuudha dhaqab sirrii hin qabu jawwaalli an sirballee wannoo hin qabu kanaafuu yoo danda'ame akka ambarsiisu na utubuu yaala wanni na rakkisaa jiru muslimaami ummatum islaamummaa tokko waliin qabnuumi sheekumaami darasaami naa yaadde sheekuma sirraa bareeda nu gorsu nurraa bareeda si gorsu nurraa bareeda qaraasisu sirraa bareeda jettee mi haalli haanaa mijjattu ni qaraasisa dandeetti qaraasisullee ni qaba walau kaana quraana isin barsiisuu danda'a sinii galee akkanuma namarra duuluu odoo hin taane haala namijjeessa yoo waan biraa dhabdan du'aayii naa godha kanarratti yoo walii galle asli sappoortii na godhi yookaan daawwan kee gara biraatitti na harkisu kun artistii ganda kennaa ta'e kan jedhu kun yaada fudhataman qabne an kanuma jedha waan jette jedhe bakka ta'u battee sirba an barqaraa sirbaa miti sheeriin godhi yoo naan jette sheeriin godhu warri kanarratti dalagi jedheetti itti na kakaasullee natti ergu adiisu yoo dhabe anuu hundiisa waan irra dalagu okay ani tokkoffaa akka uumamatti uumama kiyya keessa nama dimokiraasitti amanu beekta namallee ajajuu jaalatu miti namallee ajajuu miti sigalemi anxilaanni kiyya guddaa miidiyaa kana gubbatti nama ajaju yookiin ajajuu barbaadu amma miidiyaa kanarra diktaatar maaniit guute beekta yoo argite ta'e gidee kamuu jechuudha namuma mana banate ebaluun fida who are you inni waan inni ta'eef nama waamaa oola sigalee miti namni kun piizaa miti taaksii miti akkanumaan xalabattu oovarii miti sigalee miti tokkoffaa oromoon ilaalcha akkanaa kana keessaa ba'uu qaba nama tokko yoo yaada qabaatte gaafii irraa qabaatte dursa keessan gaafachuu anamma dhugaa rabbi nama tokko yoo waan inni sirreessu na dhibe jiraate dura keessan dhaqee waan san gaafadha yoo karaa keessatti informaata dhabe hawaasa miidiyaa irra fide sigalemi kanaafi anamma gaafiin kiyya akka asreetitti waan kee kanarratti warroota faallaa kee deemanii jarrillee anaan hiriyootuma kiyya amma namni yaadattu kanamu deeggaraa mataa isaa qaba miidiyaa kanarratti xilaata mataa isaa qaba ilaalcha yaadatti maa akka kiyya ta'uu dhabe yookiin maa na jala deemuu dhaberraa kan ka'e sigalemiti miidiyaan kuni akka biyyaati namu hordoftoota mataa isaa qaba hordoftoota isaa san keessa ka jaalatu jira ka faamilii isaa caalaa isa jaalatu jira kan mootuyyuu
isa jibbuu jira orma foloorii keetii keessa bakka jibbiin sumarraa attaaki masi godhuuf kasi hordofuu jira jechuudha. Gizema hunda waan ati gootu laalee attaaksi godhuuf kasi hordofuu jira. Ka akkanumatti rabbiin jaalala kee itti darbee simaa badaa kanas jaalatu jira nama kamuu jechuudha. Kanaaf amma warri siin faallalle hunduu anaan hiriyootuma kiyya waan hiriyyummaa biraa karaa keessa akkuma kee kana yoo walquba qabachuu baannillee warruma gastii yarallee dhaquu gastii kiyyallee yoo wanti isaan fedhu jiraate dhufanii illee yoo wanti na fedhu jiraate dhaquu jechuudha. Hundi keessanuu uummatuma asirratti nu warra waan beeyne jaahila kanniin barsiisuuf gorsuuf nutti daawwaa gootan iyyatee na bitaaf mirgaati isin hunduu. Jara keessaa garuu xixiqqoo wanni addanatti ta'e maa inni yoo naan jette akka atleetitti tokkoffaa atiin kun gizee akkas silaalan olumaa guddaa fakkaata. Akkaataan uffannaa keetii akkaataan bakka teessuma keetii amma gizee akka hirkattee ilaaltu kana teettu kana sigalee miti. Akkatti uffattee taaja kana gicitti gootee amaamaa kana fiddee areeda filattee yeroo sirbitu wajjin deemu. Wallahi dhugaa rabbiiti jechuudha. Nama laal dhugama rabbiiti. Viidiyoo maa koomentii sii goraa oola artistii kenna yawana ana natti tola akka dhuunfaatti. Gaali barkuun sirbi jedhamu. Ana akka dhuunfaatti amma akka dhuunfaatti biyyaadha walii gala ana akka dhuunfaatti gizee ati daawwaa gooturra yeroo ati sirbitu natti tola akka nafsiyaati yaatti jechuudha. Dasna jira koomentii gizee sirbitu malee siin barreessu hin argine hin dhageeffadha. Viidiyoo biraa gizee poosti gootuyyuu gizee namni keessummaa onu yetuyyuu taaguun irratti gootu dhaqee koomentii laayikiyyuu gorra gara gizee sirbitu qofa si jajjabeessa. Kun shayxaanummaa kiyya agarsiisa. Rabbi na haa dhiisu karaa bada irratti si jajjabeessuuf atillee bakka san ilaalin natti tola wallaa namni sirbu bakka maa gochuu hin danda'u. Garuu karaa bada irratti si jabeessaa jira si jallisaa jira Rabbi na haa dhiisu badii kiyya jechuudha. Amma ana wanni naa galuu dide lama dhabaa jirta si galee kamu wallahi isa dhugaa rabbi ansi jala nama kamu caala lama dhabaa jirta kamu ki isa dhugaa rabbi yookiin itti cittee akka kenna kana nama waan arge dalagu yoo tolchillee hin galateeffatamne yoo balleessellee namuu hin namnu hagasun da bakka godhatee irra hin laalle ta'uu qabda. Normaal ta'uu qabda yookaan achi gorteetuma nu barsiisuu qabda. Sigalee barsiisaa ta'uu qabda yookiin barsiisaa ta'uu baattu amma fakkeenya waan zabana kana viidiyoo sirbaa waan akkasiitiin hedduu tiktokii dalaguu dhiise hin jira nashiidaan islaamaa baay'ee jira. Yeroo viidiyoo hojjetuu barbaadde ergaa keessa kellee yaada qeneetiin gizee aartii dabarfachuu barbaadde hin jira kammaan amantii teessi jalaan tuunne warra si jibbu kanallee faallaa keetii kanallee yaada sirratti kennachiifne waan garagaraatu jira ka amantii keessaas hin baafne baay'ee jira sigalee miti. Kanaaf amma wanni ansi gorfachuu sitti himachuu barbaadu lama taatee kara tokkotti deebi. Kara tokkotti garuma sifni kee fakkaatu kanatti deebi. Garuma amma ina suurri sifni kee abbaan fedhe sirba fedhe sheersitti haa godhu irratti hin dalagin. Keessa kee Rabbi beeka. Azaabaaf jaannata Rabbi harkaa qaba. Rabbi abbaa ofii fedhe jaannata irraa abbaa ofii fedhe azaaba irraa asirratti daawwaa goraniif miti. Garee keessatti imoo keessatti qaraasiraniif miti. Markaza qaraasiraniif miti. Daawwaanatti himtee na arrasite himti salaatte himti soomte himti sababa garuu rabbiin gabbaruun akkuma jirutti ta'ee abbaa jaannata galchu azaaba galchu rabbi beeka kana isin moora sheekotaatti nutti ma oola nuti hin qaraane. Kanaaf garuu amma akkaataa nama sifa sheekummaa qaburraa kee kun xiqqoo wanni adda gore amma sheekonni tuwwan sheekota sirbitu sirbarratti suuraa ofii hiituun agar kee kun adda nuti ta'e yookiin sifa sheekummaa kana dhiifte firiizii murattee yoo sirbitellee rakkoo miti amantiyyuu jijjiirata namni sun rakkoo miti yookiin immoo akhlaaqa rabbi si tolche qaraatellee kunoo nama diin rabbillee beeku isa dhugaa rabbi sitti machiu waan sirbuma ta'e ergaa firiyaa qabaatu ka qabsootu haa ta'u ka jaalalaatu haa ta'u everything diisi qabsoon karaa amantii teenatillee hin jira. Karaa saniin qabsaa'e yoo sirban qabsaa'uu feete waan sadhiiti kasanirraa hafeen immootu namoota ilaalchuma keetiif maaliif biyyuma arabaa kana namni hawweetiin hajjiyyuu dhaquu dadhabe kana keessatti akka fedhetti jiraataaf kanamatti arullee baay'eedha waan ta'eef sansanniin immootu sirraa dhookina si dura duuna si bira dhaabbanna si waliin jirra ati nama gara laafadha dhugaa rabbi
fayyaales nama rakkoo namaan dandeenye an hunda caalaa wanni asirratti natti toltuuf maalin tasaama yoo namni rakkate yoo namni du'e yoo madaamin ijoollee rakkifte yoo tasa waa rakkatan sitti bilbilan yoo hujjaajji bade yoo manguddoo wayii dhufee bade dubartii yoo karaa badde si galee miti sitti bilbila fiidee diniin akka waan haati ta'e harama jalatti nama keessa baddee itti nuu barbaaddee qabdee nuu fidde galatoome rabbi sirraa haa jaalatu kanaafi sababaa godhatanii akkasitti duullee akka emooshinii atillee taate miira keessa hin galle karaa tokkotti karmasiifni kee ganama rabbiin bareechee si uume kana fakkaatu sifa bareeda sifa nama imaana qabu muumina qabda sifuma kee kanaan deemi yoommoo taa'ee isin qaraasisallee jettee yoo markaza lafatti gad si ijaaruu dadhabne markaza imoo si ijaare nuu sirratti qaraana asirratti sheekota ana takka haadha faaxee lama mubaarakiin sadii makii afurii nasrii shanii feemasootuma asirra jiru kana qaraasiftee ummata gud ajaa'ib goota amma warri kuwa warri siqee kun ijoollee waan beeyne namni beeyne qaraasanii miti nuti feemasoonni gurguddaan kunniinu guruppii imoo hidhannee yoo lafatti markaza si ijaaruu dadhabne sirratti qaraanee qaraasifna na amane angara kiyyaa ofsii qaba ijoolleen tuwwan illee si jaalata kuna mubaarakillee reebasteelee baay'ee akkasii jaalasitti beema makillee naati faaxellee hundi isaa nuti warri foloorii 500 5,400 6,000 miliyoona qabu kun yoo markaza lafatti gasii dhaabuu dadhabne an ka dhugaasitti baba lafatti yoo gasii dhaabuu dadhabne markaza imoo kana hidhanne markazul feemasootul ol kingi suud arabiyaa jettee maqaa bareedaa nu baaftee sirratti qaraanee aliifarra haafizul qur'aan taane gabbaanee nama qaraasifnee seenaa keellee bareechina atummaan gara tokkotti deebi dhumara wanni an siin jedhu kana wallahi sirratti qaraana maaliif amma sheekota taawwan hin sodaan kostor nutti jedhan azaaba kana as kaleessanii nutti himan ati nu waliin dandasaa turte nu waliin boottee boochaa turte waan ta'eef garaa keenya sitti himanna faaxee babbareedduu wayii yoo arginellee qalbiin dhufee ishee akkuma jennee waan ofirraatti dhogguu dandeenyuuf sirratti qaraane nuu qajeeluu barbaanna sii galeemi ani wallahi ijannoo kiyya kana yoo lafatti markaza qaraasuu barbaadettelle karaa jirta qaraasuu barbaadettelle yoo lafatti markaza wayii gasii dhaabuu dadhabnellee markaza imoo hidhannee nuun warri onlaayinii kanarra jirru warri hordoftoota baay'ee qabnu sirratti qaraanaa sirra waa barannaa atummaan gara tokkotti gara sifti kee fakkaatu kanatti deebi'ii dhaamsa siin jedhu qaba fixadheera ustaaza kiyya gaariif qaali silaa kiyya obboleessa kiyya aslii galatoomii yaada bareedaa yaada an ittis jiru yaada an immoo keet godhee hujilleen eegalamee zuumillee lafa jiru ani yaadni kiyya odoo feemasootan taane ustaazota gurguddoo odoo gara miidiyaa kanaa dhufanii miidiyaa kana tolchuu danda'an ka tiktok immaan kun maali ka yoon